haadha isaa duutee mana keessa jirtu reeffa haadha isaa irraan tarkaanfatee ministirii kutaa 8 fudhatee galee daa'imni waggaa 14 seenaa yeroo ammaa kana nama hedduu ajaa'ibee akkasumallee nama dinqisiisee fuula sooshaal miidiyaa kana guutuu cufaa jiru. Daa'imni isin iskiriin irratti argitan kun amaanaa haadha isaa bakkaan gahee jira jechuun namoonni hedduu wal harkaa fuudhaa jira. Mee seenaan kun seenaa akkamiin reeffa haadha isaa mana keessatti dhiisee ministirii kutaa 8 fudhate kan jedhuu fi akkasumallee haati isaa sun amaanaa maal jedhu itti dhaamte kan jedhu daa'imni kun daa'ima akkamii kan jedhu mee bal'inaan isiniif qooda. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayibii godhaa. Daawwattoota keenya seenaa hedduu barnoota guddaa of keessaa qabuu fi akkasumallee waan amaanaan taate dhaloota darbanii fi dhaloota dhufulleef kan akka ajaa'ibatti barnoota ta'u waa hedduu irraa baratan jedheetii yaada jechuudha. Daa'ima kana maqaan isaa Kaalid jedhama jechuudha. Harmeen isaa akkuma beekamu fuula Rabbii deemtee jirti. Rabbi rahmata haa godhuuf. Akkasumallee daa'imni kuni daa'ima waggaa 14ti jechuudha. Ilmoo waggaa 14ti gana ijoolleedha jechuudha. Umrii dargaggummaatiif kan hin ongayinii jechuudha. Osoo gara seenaa daa'ima kanaa diiteelii seenaa daa'ima kanaatti achi isiniin dabarsiniin duratti mucaan kun abbaan qabu maaliif haadha bicha ayyaamama namoonni jedhulleen hedduudha jechuudha. Waa'ee sanirraa waan hanga tokko waan irraa argadheen tu jira isa sanillee isiniif hin qooda. Akkana ture mucaan kun kan jiraatu yookaan haati mucaa kanaa magaalaa Finfinnee keessa jiraataa turte jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Shaggar keessa jiraataa turte jechuudha. Abbaan manaa isii yookaan abbaan Kaalid abbaan mucaa kanaa jechuudha. Haadha manaa isaatiin adda bahee ture. Inni yeroo ammaa kana magaalaa Jijjigaa keessatti bultii godhate bultii isaa biraa waliin jiraataa jira. Haati Kaalid tuni ilmoo kana kophaa isii guddisaa turte akka jedhanitti jechuudha. Yeroo dhukkubsattee gara fuula Rabbii deemtoo kaa'u guyyaa muraasa dura laaffattee turte. Guyyaa kana dhaamsa addaa mucaa kanaaf dhaamte jechuudha. Yoon an akka malallee dhukkubsadhe akka malallee miidhame yookaan lubbuun kiyyallee yoo ka darbu taate guyyaa ati qormaata fudhattu yoo lubbuun kiyyallee kan darbu tahe qormaata kan kee akka addaan hin kunne amaanaa jetteeti waadaa seensifte jechuudha. Mucaa kana otoo inni qormaanni sunillee hin dhalaayinii fi osoo isilleen lubbuu keessa jirtu osoo lubbuun hin darbinii jechuudha. Seenaan kun seenaa Imaamu Ahmadii wal fakkaata jechuudha. Dhugaa Rabbii waan hedduu barnoota guddaallee of keessaa qabu jechuudha. Achumaan gaa mucaan ijoolleedha sammuutti qabatee seenaa haadha waan haati isaa amaanaa haati isaatti dhaamte waadaa galchisiifte kana jechuudha. Yoon an lubbuun darbellee waadaa kan akka guutuu jetteen jechuudha. Mee laala jabinna haadhaa jechuu kana laal haadha kanaa tanarraa waggaa dhalatan jechuudha. Ni boonta jechuudha. Addunyaa tanarratti illee mataa ol qabattee jiraata jechuudha. Sigalee haadha gaarii akkanaa kanarraa Rabbii dhugaa Rabbii ilmaan warra ilmaan argatinillee haadha gaarii ilmaan keessaniif haadha gaarii laala jechuuni. Kanaaf jechuudha laal dubartiin jabduun akkanatti ufillee jabaattee ilmoo ufillee waan gaarii irratti jabeessiti jechuudha. Tole amaanaa kana gaa yoo lubbuun kiyya darbellee ministirii kana fudhadhuu jetteen of duuban deebiin barnoota keetirratti cimii jetteen mucaan maal godhe yeroo haati isaa lubbuun keessaa baatu akka carraa ta'ee osoo asisiin fidin akka carraa ta'ee guyyaa silaa ministiriin isaa har'a qormaata ministirii kutaa 8ti jedhamu haati isaa har'a duutee jechuudha. Wallaal mee walumarra fidela Rabbiin isiilleen hin dhaammattee guyyuma silaa lubbuun isii ba'u deemtu sana ministiriilleen har'uma. Sigalee kanaafi mucaan maal godhe dhaamsa haadha isaa santu sammuu keessa jiraa miti itti dhiiseetuma reeffa haadha isaa mana keessatti dhiiseetuma bar ajaa'ibame jabinna ilma namaati fi sammuu daa'imaa kana laalame sila haadha ofii namni akkamitti mi'aarra waan fedhellee yoo ta'e barnoonni sun aanarraa hafuu malee haadha ofii mana keessatti dhiisee hin deemu jechuudha. Garuu gorsa ture daa'ima jabaa daa'ima boru waan gaarii fidu jechuun kan akkanaa kana beekan amaanaa haadha ofii bakkaan gahuuf reeffa haadhaa san mana keessatti dhiisee osoo hin awwaallatin gadda isaa san akkasuma qabate amaanaa haadha isaa san galmaan gahuuf jechuudha. Waadaa haadha isaa san galmaan gahuuf mana barnootaa dhaqe jechuudha. Mana barnootaa dhaqee qormaata ofii kan za'aa duraa fudhatee za'aa boodaallee haadha ofii awwaallatee laal qormaanni gaa za'aa boodaatiif za'aa durallee jira mire ka za'aa dura haati isaa duutee mana keessa jirti osoo inni qormaata dhaqin duutee haati mana keessa jirti. Reeffa haadha isaa dhiiseetuma qormaata za'aa duraa dhaqee fudhatee gale za'aa jaa gale jechuudha. Zurii
yookaan waaree booda eega galee boodani reeffa haadha isaa fuudhanii namoota waliin akkuma beekamu namoota jira mire awwaalan. Haadha isaa awwaalee ammallee taziyaasa yookaan walga'iisan uummata waliin hin teenye ammallee qormaata zaa boodaa kana fudhatuuf deebi'ee haala sanii ministirii isaa fudhatee qormaata isaa xumuree jechuudha. Dhugaa Rabbii mee maal irraa barattu kana isin? Hangam takka waadaan akka jabduu taatee fi waadaan haadhaa hangam takka akka jabduu taate namatti waan kanarraa nama mul'ata jechuudha. Akkasumallee mucaan kun hangam takka akka inni barnoota ofii irratti sammuu ofii fokus godhee jiru hangam takka akka kaayyoo ofiitiif okkolaa jirutu namatti mul'ata jechuudha. Si galee har'a fakkeenyaaf amma namni kun abbaan isaallee bira jiru maaltu beeka akkuma waan kana gorsitee waadaa galchite dubartiin tun beeka yeroo abbaa manaatiin adda baate ilmoo ofii kana bakka guddoon ga'uuf dhiirarra haadhaatu jechuudha shoora guddaa taphata jechuudha ilmoon akka bakka guddaa geessuuf waan guddaa itti himuu dandeessi waan bakka inni ga'u hunda karoora qabsiisuu dandeessi jechuudha. Mucaan kun karoora haadha isarraa fudhatee reeffa haadha isaa akkuma isiin jettetti irraan darbee ministirii san fudhatee gale Rabbi haa milkeessu jechuudha. Har'a immoo guutuu miidiyaa afaanii fudhatee jechuudha. Fuula sooshaal miidiyaa kana guutuu yuutuubii, feesbuuka, tiktook yoo ol haxootte ani gaa isin hin beeku ani gama kiyyaan jechuudha. Kanuma na dhufa jechuudha. Mucuma daa'imuma kana na dhufa jechuudha. Daa'ima amaanaa haadha isaa bakkaan gahe kanuma na dhufa. Wanti biraa kana dhufu hin jiru jechuudha. So kanaafi maal isin jechuu barbaade akka daa'ima kanatti sammuu keenya sammuu keessan waan irratti xiyyeeffatan san irratti malee wantootni adda addaa kaayyoo ofirraa akka nama hin gatan tarsiifne silaa du'a haadhaa wanni caalu hin jiru jechuudha. Har'a mucaan daa'imni kun kaayyoo ofiitiif jedhee haadha isaa otoo hin awwaallatin haala saniin qormaata isaa xumuratee jechuudha. Awwaalli sun jalaan darbu gaa qormaanni sun garuu yoo darbe waggaa akkasii malee ittiin deebi'u jechuudha. Si galee kanaaf sammuu ijoollee teenyaa haa qarru haadholiin haala amma fakkeenyaaf haala amma keessa jirru kanatti yeroo ammaa kanatti jechuudha. Haati akkanaa hin argamtu dhugaa Rabbii. Haati amma ijoollee waliin tiktaakarra oolti ijoollee waliin feesbuukarra oolti. Si galee waa'ee ma agartee jireenya kana irraa quban qabdu jechuudha. Waa'ee jireenya ilmoo ofii kana fuuldura ilmoo ofiitiif yaadda'u kana inuun dhageenyaa'u jechuudha. Irra baay'een haadha garuu haati jabduun akkanaatuni otoo heddummaatti silaa duutii nama mallee malti jedhan malee silaa otoo umrii dheertuu jiraatte hawwii nama hundaati jechuudha. Kanaafuu sammuu daa'imaa qaruun sammuu ilmaanii qaruun ganamaa jechuudha. Akkuma Oromoon yeroo mammaaktu gogaa kormaa jiidhatti maran jedhan sanii sammuun ijoolleellee ganama qaramti jechuudha. Sammuun daa'immanii ganama qaramti jechuudha. Eenyutu qara? Haadha fi abbaatu qara. Akka malee mana barnootaa caalaa kan qaru gorsa haadha fi abbaatii fi wanta kaayyoo haadha abbaan qabsiisan ganama qabsiisan sani jechuudha. Si galee kanaafi daa'ima kana Rabbi sabrii isaaf haa kennu jechuu barbaanna. Barnoota hedduu akka irraa fudhannu nu godhe akkasumallee waan amaanaan taate nutti argisiise. Daa'ima kana Rabbi bakkaan haa ga'u jedha hundi keessanuu komentii jalatti. Eegan daawwattoota keenya kanumaan isiniif qooduu dhufe barnoota hedduu akka irraa fudhattan abdiin qabaa. Namoonni chaanala keenya haaraa taatan viidiyoo yoo isinitti tole viidiyoo kana wal fakkaatu dabalataan argatuuf sabskraayibii godhaa. Akkasumallee viidiyoo keenya laayikii godhuu hin dagatina. Yaada keessan komentii jalatti nuuf godhaa. Viidiyoo sheer waliif godhaa. Nagaa.